Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Kun raadiyoo BBC Afaan Oromooti. Harka fuuni akka moltan dhaggeeffattoota sagantaa keenya irraatiin hooggantoonni adda Dimookiraatawaa Oromoo waamicha dhaadiyoon dhiyeesse irratti waan jedhan hamma ammaatti hin jiru. Kanaan dura biyyatti deebi'uudhaaf ijibbaata goonee jila keenyas erginee mootummaa federaalaa Itoophiyaatu jila keenya deebise. Hiriira nagaa dhimma godaantota Afrikaa Israa'el jiranii rakkoolee namoonni Saudi Arabiyaatii deebi'an keessa darbanii fi odeessaalee biroo irratti waan qopheeffanne qabna. Sagantaa keenya galgala kanaa kan isin biraan ga'u Angalaanaa Balaay akka nu hordoftan kabajaaniin isin affeera. Dhimma Oromoo fayyadu irratti paartiilee biyya keessaa fi biyya alaa jiran waliin hojjechuuf qophaa'aa ta'uu dhaabbanni Dimookiraatawaa Uummata Oromoo erga beeksisee booda paartiilee yaada kana simachuun ibsa baasan keessaa inni jalqabaa adda Dimookiraatawaa Oromooti. Waa'illi koo ammayyuu itti aanaa dhaabichatti itti gaafatamaa dhimma jaarmayaatii fi dubbataa dhaabaa kan ta'an Dr. Bayyaan Asoobaa waliin turtii taasiseera. Hojiilee bulchiinsi Pireezidant Lammaa hojjechaa jiru akka deeggaran himuun yaada isaanii eegalan. OPDO'n erga hoogganasa haaraa kana walabummaan filate booda karaa dheeraa deemaa akka dhufetti ilaalla. Erga obbo Lammaanii gooftaan keenya uummata Oromooti, uummata Oromoo bira dhaabbannaa jedhanirraa jalqabee wanta hojjetaa jiran deeggaraan ilaalla, deeggaraa jirra. Kanarra darbee gaamma kunoo koree OPDO'dha jaarmayoota siyaasaa mormitoota biyya keessa jiranii fi biyya alaa jiran hunda wajjin dhimma Oromoo irratti waliigaluu irratti wajjin hojjanna jedhanii murtii dabarsan kanallee waamicha nu godhanii fi gammachuudhaan fudhannaa jechuudha. Kanaan durallee gareen obbo Leencoo Lataadhaan durfamuu biyya galee yeroo muraasa booda akka deebi'e kan odeeffamaa ture. Amma osoo biyyatti koottaa hidhamtanii kadhaabaatti haal dureewwan isin kaa'uu dandeessan maali? Ergaa akka jaarmayaatti ijaaramnee adda Dimookiraatawaa Oromoo ijaarrirraa jalqabnee uummata keenya keessa jiraanneet uummata keenyaa wajjin mirga uummata keenyaaf qabsaa'uudhaaf murteeffanne. Biyyatti galuu barbaannee mootummaatu biyyatti galuu nu dhoowwe. Mootummaan aangoorra jiru. Carraan biyyatti galuu argamee haal duree tokkollee hin keenyu. Biyyatti gallee uummata keessa jiraannee mirgoota uummata Oromoo hundaaf qabsaa'uu barbaanna. Warri aangoorra jirus haal duree tokko malee biyyatti akka mormitoota hunda deebisan, nus deebisan irraa eegnaa jechuudha. Kan yaada kana dhiyeesse dhaaba naannoo Oromiyaa bulchaa jirudha. Ilaalchi gama mootummaa federaalaan jiru kanarraa adda ta'uu danda'a jettanii yaaddu? Dhugaadha. Waamicha kana ifa godhee qulqulleessee kan godhe OPDO'dha. Lammata isaanis akka jedhanitti murtiin isaanii kunis waanuma waliigaltee IPRF keessatti yeroo Executive Committee sun walga'ee godhan irraa ka'anii jedhanii sanirraa adda ta'a jennee ammatti hamma agarutti hin laallu. Jaarmonni kunis IPRF guutuunis akkuma OPDO kanatti akka deemu irraa eegna jechuudha. Nuti deebisaan keenya amma kan laanne kan OPDO'n waamicha godhee fi kunuu waamicha guddaadha jennee seena qabeessa jenneetti laallaa. Dhimma biyyatti deebi'uu irratti mootummaa federaalaa Itoophiyaa waliin wanni gaafatan yookiin immoo wanni mari'atan ni jira? Hamma ammaatti hin jiru. Kanaan dura biyyatti deebi'uudhaaf ijibbaata goonee jila keenyas erginee mootummaa federaalaa Itoophiyaatu jila keenya deebise. Qophii qabaachaa hin turre. Amma akka waliigalatti ilaallutti haalli jiru poozitiivli geeddaramaa jira jenneetti ilaalla. Tarkaanfiin OPDO'n fudhate kunillee kana dhugoomsa. Ammoo fedhiin gama isaaniirraatii soo dhufee nuti wajjin haasofnee biyya keenya keessatti deebinee uummata keenya keessa jiraannee mirgaaf kabajaa uummata keenyaatti qabsaa'uudhaaf qophiidha. Uummanni nu simataa nu fudhatettanii yaaddu? Nu fudhata jennee yaanna. Nuti uummata keenya tajaajiluu barbaanna. Uummata keenyaaf qabsaa'uu irratti illee warri adda Dimookiraatawaa Oromoo dhaabne kun seenaa dheeraa qabna. Humna dabalataa taana uummata keenyaaf gargaara uummata keenyaatti taana. Kanaaf uummanni keenya sababni nu simanneef jira jennee hin amannu. Dhaaba adda Dimookiraatawaa Oromoo irraa Dr. Bayyaan Asoobaa dhageenye.
Saudi Arabiyaan namoonni hin galmaa'in biyyattii keessa jiran akka biyya isaaniitti deebi'an yeroon kennite sadaasa darbee erga xumuramee booda hojjettoota hin galmaa'in irratti tarkaanfii fudhataa jirti. Kanneen gara biyyaatti deebi'aa jiranis reebichaa fi miidhaa dallaalotaa fi qondaaltota dhimma godaansaatiin isaan mudachaa ture gaazexeessaa BBC Imaanuweel Gunzaatti himaniiru. Eliyaas Mulugeetaatiin dhiyaata. Magaalaa Finfinneetti buufanni xiyyaaraa idil addunyaa boolee imaltootaan dhiphatteetti. Gareen dubartootaa hijaaba halluu gurraacha uffatanii baay'inaan mul'atu. Warreen dhiiraas toora galanii dhaabbatu. Kaanis ta'anii waan aara galfatan fakkaatu. Yeroon turtii mootummaan Saawudii kenneef dhumatee warra ariiman keessaa tokko kan ta'e dargaggeessi waggaa 34 Saadiq Ahmed haala ture akkanaan ibsa. Yeroo hundaa seera jijjiiru ji'a 3 dabalanii turan. Innis dhumee jennaan amma dhufne. Manni hidhaa an keessa ture baay'ee tortoraadha. Kan dhala namaaf malu miti. Sagalee koo kan akkas ta'eef kanaafi. Ergasiitii guyyaa 3 bakka gaarii nu tursanii as nu ergan. Hanga ammaatti lammiileen Itoophiyaa 100 ta'an gargaarsa mootummaa fi dhaabbata biyyoota gamtoomaniitiin biyyatti deebi'aniiru. Garuu ammallee lammiilee hedduutu Saawudiitti rakkachaa jira. Kanaan dura yeroo lamaaf yeroo lammiileen Itoophiyaa biyyatti deebi'an kan dheeressee ture mootummaan Saawud Arabiyaa sadaasa darbee nama yeroo kennameef kabajuu didee hidhaa yeroo dheeraatu eeggata jedhee ture. Gabaasaan keenya Imaanuweel Igunzaa Finfinnee buufata xiyyaara idil addunyaa booleerraa ragaa mootummaa Itoophiyaa wabeeffachuun akka gabaasetti lammiilee Itoophiyaa 600 siqantu Saawud Arabiyaa jiraatu. Kan garasitti godaanaa jiranis hedduudha. Imalli karaa Yemanii waraanaaf kan nama saaxilu ta'uun dhugaa hundaaf galuu ta'ee utuu jiru lammiileen Itoophiyaa karaa kanaan godaanan lakkoofsi isaanii hinuma dabala. Garee dargaggootaa fi shamarranii namoota 25 of keessaa qabu kanneen qindaa'anii utuu karaa Yemanii imalanii qabaman kan dubbise Imaanuweel namoonni kunneen wayita dallaalotarraa gara dallaalotatti dabarfaman doolaara Ameerikaa 1,000 lakkaa'amu kaffalaa akka turan odeeffateera. Namoota kanneen keessaa tokko kan ta'e dargaggeessi waggaa 24 Muhammad Kadar rakkoo suukanneessaan akka isaan mudate hima. Maatiin koo hidhamuu kiyya wayita dhaga'an ni gammadan. Nagaan deebii kootu naan jedhan. Jireenya fooyya'aa barbaaduuf deemeen waan faallaa arge. Garuu namoonni kunneen utuu rakkoon karaarra jiraachuu beekanii maaliif godaanuu filatan laata? Maureen Asheng dhaabbata biyyoota gamtoomanitti hoggantuu dhimma godaantotaa naannichaati. We know that a lot of migrants are being tricked into making the crossing. Godaantonni baay'eenis Yemen waraana keessa waan jirtuuf to'annoon hin cimuu jechuudhaan karaa Yemeniin gara Saawudiitti imaluuf jecha of gowwomsu. Dallaalonnis karaa Yemeniin bahuu waan isin rakkisu hin jiru jechuudhaan godaantota gowwomsu. Kanarraa ka'uudhaanis namoonni baay'een waraana wadhakkaatti liqimsamanii hafu. Akkamiin nageenyummaa namoota kanneenii eegnaa kan jedhu irratti mala dha'uu qabna. Mootummaan lammiilee hojii dhabeeyyii miiliyoonaan lakkaa'aman kanneeniif carraa hojii uumaa jiraachuu dubbata. Garuu hojii dhabummaan Itoophiyaa keessatti dabalaa jiru lammiileen carraa hojii fooyya'aa barbaachaaf imala yaaddeessaa akka itti fufan dirqamsiisa. Gabaasa Imaanuweel Igunzaa Eliyaas Mulugeetaatu nu dhiyeessee ture. Amma immoo waa'illi koo Hamzaa Hussein odeessaalee addunyaa gaggabaabsee nutti himuuf jedha. Galatoomii Galaana. Keeniyaan deeggaraa fi ogeessa seeraa paartii mormituu kan ta'an Miguna biyya hari'uun gara Kanaadaatti deebiste. Kana kan gooteef obbo Migunaan sirna kakuu raawwannaa hoogganaa mormitootaa Raayilaa Odingaa keessatti waan qooda fudhataniif Raayilaa Odingaan mormiin akka itti fufu dubbatan. If we do not solve the dispute over the 2017 election, wallabdee filannoo bara 2017 irratti mul'ate hin furru taanaan filannoon bara 2022 hin jiraatu. Filannoon ammas akka waliin hin dhahamneef ni qabsoofa. Kanaan duras uummanni kan filate kan biraa kan aangoo qabate garuu qaama biraa. Kun humnaan aangoo qabachuu jedhama. Aanga'oonni Riippaabilika Somaaliilaan seera amantaa kan kittaana dubartootaa dhorku labsan. Ministeerri dhimma amantaa biyyattii namni gocha kana raawwate ni adabama jedhe dubartoonni kittaanaman ammoo kaasaa fudhatu. Dubartoonni Somaaliilaan harki 98 dhaqna qabatoodha jedha dhaabbati fayyaa addunyaa. Wantoonni mirga namoomaa lammiilee Eritiriyaa fi Israa'el ta'an har'a magaalaa London fuula dura imbaasii Rwaandaatti ba'uun mormii Israa'el irratti dhageessan.
Baqattoota Afrikaa hari'uu irratti kan argamtu Israa'el biyyoonni Afrikaas kan Israa'eliif akka koolugaltummaa hin kennine gaafatan namoonni hiriira ba'an. Ruwaandaan biyyoota baqattoota Israa'eliif koolugaltummaan akka kennamu amantu keessaati. Daayirektara hawaasa quuqamtoota mirga namummaa Eritiriyaa kan ta'an Adde Elsaa Cirum gochi Israa'el seeraan ala jedhan. waliigaltee lammiilee biyyoota lamaanii akka meeshatti wal jijjiirus mormaa jirra. Israa'elis akkaataa waliigaltee addunyaatiin baqattootaaf koolugaltummaa akka kennituuf gaafachaa jirra. Poolisoonni Indiyaa kaabaa Dooktara Fayyaa kan ga'umsa hin qabne namoota 30 ol vaayirasii HIV/AIDS qabsiiseera jedhanii shakkan barbaadaatti jiru. Namni kun baadiyaa Indiyaa keessatti lilmoo tokkoon namoota garaagaraa waraanaa ture. Sakatta'iinsi mootummaan taasise namoonni kunniin hunduu Dooktara eeyyama hojii hin qabne kanaan yaalamaa akka turan mul'isa. Qacceen nama durii Biriteen gurraachaa fi iji isaanii cuquliisa ta'uu qorattoonni beeksisan. Lafee nama durii Cheedarmaan kan bara 1903 abuurame kan qoratan qorattoonni muuziyeemii barnoota seenaa London waggoota 10,000 dachee Biriteen irra kan turan gogaan isaanii gurraacha iji isaanii cuquliisa ta'uu beeksisaniiru. Oduun keenya kanuma galan. Hamza Hussein odeeffannoo nuun geesseef galatoom. Ayyee dhaggeeffattoota amma immoo dubbilee ijoo miidiyaalee hawaasummaa irratti namoonni baay'een irratti mari'atan yeroo itti ilaallu irra geenye irraa yaadataa biraanuu dhimmoota kana nutti himuudhaaf as jira. Baga nagaan dhufte yaadata maaltu jira? Baga nagaan eegde Galaanaa dhimmoota ijoo ta'anii miidiyaalee hawaasummaa irratti bal'inaan ka'aa jiran keessaa koreen giddu galeessaa dhaada'oo xumura walga'ii isaa irratti murteewwan murteessee dubbii ijoo miidiyaalee hawaasaa haaraa ta'anidha kan oolanii keessumaa paartiilee biyya keessaa fi kan alaa wajjin hojjechuudhaaf fedha akka qaban ibsuu isaaniitiin wal qabate paartiin adda Dimokiraataa Oromoo ibsi baasee dubbii ijoo ture. Egaan xalayaa ODF baasee kana fuula Facebook isaanii irratti maxxansuudhaan namoonni hedduun yaada garaagaraa kaasaa kan oolanii. Murtee dhaadhiyoodhaan ala wantoonni kan jiru. Egaa dhimmi kan biraan Oromiyaa waliin wal qabatee miidiyaalee hawaasummaa irratti bal'inaan dubbatamaa jiru. Waa'ee mormii guutuu Oromiyaatti waamamaa jirudha. Dhimmi ijoon mormiin kun ittiin adeemsifamu ammoo obbo Baqqalaa Garbaan yaalii fayyaa akka argatan dhiibbaa gochuu fi isaaniin dabalatee hidhamtoonni siyaasaa akka gadi lakkifaman gaafachuu akka ta'e haasa'amaadha kan jiru. Haala mormiin kun itti geggeeffamu guyyaa turtii mormii kanaa fi qophii taasifamu irrattis fuula Facebook isaanii irratti maxxanfachuudhaan namoonni waan hedduu kaasaa jiru Galaana. Yaadataa biraanuu dhimma miidiyaa hawaasummaa irratti yaada nuun geesseef sin galateeffadha. Sagantaan keenya iddoon jirurraa jiruuf jireenya lammiilee gaanfa Afrikaa biyya ormaa jiranii ittiin gaafannudha. Dabareen har'aa kan dargaggeessa biyya Neezerlaandis jiruuti. Baqqalaa Toomaatu dhiyeessa. ሙሉ ስሜ ሚካኤል ባህሩ ይባላል። የመጣሁት ከኢትዮጵያ ሲሆን maqaan koo guutuu Mikaa'el Baharuu jedhama. Itoophiyaa irraa kanan dhufe yoo ta'u biyya Hoolaand Amsterdaamin jiraadha. Ergan dhufe yeroo gabaabaa ta'us yeroo hedduu naman biyyatti beekutu sammuutti na dhufa. Namni beekus kan hin beeknes kan hin jaaladhuu fi jibbullee kan waliin haasa'ee beeku biyya koo waan jiruuf biyyan yaada. Biyya kanaaf madaqoo waanan ta'eef hanga ammaa hiriyaa hin horanne. Kanaaf baay'ee ulfaata. Maatii keessa ta'e daandii irratti naman beekuu fi naman kan kooti jedhu of biratti arguu baay'een yaada. የኔ የምላቸውን ሰው ማግኘት በጣም ነው። Baqqalaa Toomaatu seenaa Mikaa'el dhiyeesse. Odeeffannoowwan dabalataan harka jiran muraasattiin darbaa kirkirri lafaa Taayiwaan mudate yoo xiqqaate namoota 4 ajjeese namoota biroo 220 irraan miidhaa qaqqabsiiseera. Balaan kirkira lafaa itti fufee mudachuu mala jechuun kan raagame yoo ta'u lammiileen biyyatti akka naannoo isaaniitti hin deebine akeekkachiifni kennameefii jira. Odeessaalee BBC Afaan Oromoo dabalataaf fuula Feesbuukii keenya BBC News Afaan Oromoo akkasumas marsariitii keenya www.bbc.com/afaan oromoo daawwadhaa. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keenya guddaadha. Sagantaaleen galgala kanaaf qabanne hanganuma horaa bulaa.